Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Naayiroobii keenya irra dhufu jalqaba. Qophii jimaataa keessatti waldaan Ortodoksii Itoophiyaa sagantaan ifxaar adabaabaayii masqalaatti gaggeeffamu maaliif gaafii kaase? Qaamni tokko yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamaa ture. Qaamni biraas akkasumatti iddoo biraa qaba. Inni tokko iddoo isa kaanii saammachuu irra bakka ofii isaatti otoo kabajee. Siidaan Jeneraal Waaqoo guutuu dhaabamuu Omarraan beennuu jetti ijoolleen isaa. Wanni ijaaramu jiru ammaa kana jammaranii ijaarra jedhanii jirtu wanni kuwaattuu gaafa abbaa duulatti asuma ijaarra qofa jedhan malee wanni ijaarame gammaatitti tokkollee ni jirtu. Ajjeechaa caaluutiin kan himatamte Amroot Kamaal murtii dhiyaate kanaaf oduu biraalee nu waliin tura an Asli Galgalooti. Dhaggeeffattootaan oduutiin jalqabaan Itoophiyaa fi Suudaan lafjeetu qonnaaf toltu alfaashqa jedhamtu anaaf mal jechuun muddama waraana keessaa erga galanii bubbulan dhimmicha gammaatti furmaata hin argan biyyoonni kun lamaan dhimdaangaa kanaan gara waraanaatti galuu hin barbaanne irra deebi'aniillee loltoota isaanii yeroo garagaraatti wal hadhuun isaanii hin oolle kalee naannoo daangaa kanaatti lolii dhalatee jechuun miidiyaa hawaasa gubbaatti bal'inaan odeeffamaa ture kun hagam dhugaa akka ta'e hubachuu fi hoogganaa kominikeeshinii godina Gondar lixaa kataan Abdisfaahuun Sisaayii dubbisne. Haala amma jiruun waldhabdeen ka'e hin jiru. Waraanni Suudaan iddoowwan amma dura qabatanii jiran ammas isaanuma harka jira. Sochiin addaa gama Itoophiyaatiin godhamee hin jiru. Waraanni Itoophiyaas akkuma achi jirutti jira. Sochiin addaa taasifamees hin jiru. Yeroo darbee kanneen qeerraa buqqa'an jiru. Ammas darbee ji'atti al tokkofaatti gama Suudaaniin gochaan kaampii gubuu fi dhukaasuun ni mul'ata. Kunis torban lamaffaatti taatee mudatudha. Gama isaaniin sochii hagas mara gurmaa'ee mul'atu hin jiru. Garuu iddoowwan yeroo dabre kaampii abbootii qabeenyaa gubuun qabatan ammallee isaanuma harka jira. Kanaanis abbootiin qabeenyaa kun barana qonna geggeessuuf haala rakkisaarra jiru. Oduun humnoonni Itoophiyaa lafa deeffatan jedhus odeeffannoo dogoggoraati. Raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfiin inni fudhate hin jiru. አንዳችም የጣፋ እርምጃ ወሰደው የለም ያደረገው ነገርም የለም Namoota jecha artist Hacaaluu Hundeessaatiin himataman keessaa tokko taatee fi biliska jedhamte turte Amroot Kamaal har'a dhaddacha murtii waliigalaa federaalaatti dhiyaatte. Amroot Kamaal murtii olaanaa federaalaa Ramadii Lidaatatti bilisaan akka dhiifamtu murteessuun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee abbaan alangaa waliigalaa murtii olaanaa federaalaa mormuun murtii waliigalaa federaalatti oliyyate. Waayilkeen Habtaamuu Xibaaboo kadhiim kan hordofee ture oolmaa dhaddacha gaafadhe. Tole baay'ee galatoomii asli akkuma jette abbaan alangaa waliigalaatis himannaa shororkaa irratti banee akka ture ni yaadatama. Keessattuu Amroot Kamaal ajjechaan artist Hacaaluu Hundeessaa akka raawwatamuuf haala mijeessiteerti jechuudhaan ture kan inni himata irratti banee ture. Haaluma kanaanis manni murtii olaanaa federaalaa Ramadii Lidataa galmee isaanii erga ilaalaa ture booda Amroot Kamaal ajjechaan artist Hacaaluu Hundeessaa akka raawwatamuuf haala mijeessu ishee ragaaleen namootaas ta'ee sanadaatiin hin mirkanoofne jechuudhaan bilisaan akka gadhiifamtu ji'a gurraandhalaa keessa murtee kennuun isaanii yaadatama. Abbaan alangaa waliigalaa murtee kana mormuudhaan mana murtii waliigalaa federaalaatti oliyyannoo dhiyeeffateeti kan ture. Haaluma kanaan manni murtichaas har'atti beellama qabateeti kan ture. Amroot Kamaalis har'a ganama mana sirreessaa Qaallittiitii gama viidiyootiin yookaan immoo pilaazmaatii bidhaan mana murtii waliigalaa federaalaatti dhaddacha oliyyannoo yakkaa lammaffaatti dhiyaatee turte. Haa ta'u malee oliyyannoon abbaan alangaa waliigalaa nurratti dhiyeesse anas ta'ee abukaatoo ittisaa koo hin qaqqabne jechuudhaan Amroot Kamaal abbootii seeraatti himteeti kan jirtu. Kanaaf irratti qophaa'uu hin dandeenye jechuudhaan dubbatteesti. Amroot mana sirreessaa Qaallittii yeroon gaafadhuuttis naaf hin laanne ajajni kennaafi jedhu nuuf hin kennamne naan jedhan jechuudhaan dubbatteerti. Manni murtichaas gama isaatiin iyyannoon abbaan alangaa mana murtii waliigalaa federaalaatti dhiyeesse Amroot Kamaaliif akkasumas abukaatoo ittisaa isheetiif akka kennamu yookaan immoo akka qaqqabu ajaja kenneeti kan jiru. Kana malee immoo manni murtichaa abbaan alangaa fi Amroot Kamaal akkasumas immoo abukaatoon ittisaa ishee jechuudha oliyyannoo abbaa alangaa irratti falmii akka taasisaniif caamsaa 23 bara 2013tti beellama qabateera jechuudha. Habtaamuu duraanii Amroot kana gadhiifamtee jedhanii namni hedduun miidiyaa hawaasaa irratti haasaa ture. Gadhiifamtu moo manumidhaa jirti?
Dhimma kan hojii wal qabatee akkuma ati jettee miidiyaalee hawaasummaa irratti gadhiifamuu ishee baay'inaan namoonni qoodaa turanii haa ta'u malee wanti akkasitti ifa ba'ee gama qaama mootummaatiin himame hin jiru. Isheenis har'a dhaddacha irratti kan dubbatte manni murtii jalaa bilisa wayita naan jedhetti ani akka hiikamuuf ajajni akka naaf barreeffamuun eegaa ture haa ta'u malee hanga irratti mana sirreessaa keessatti tursiifameera jechuudhaan kan isheen dubbatte. Kanaafuu ifatti gadhiifamuu ishee wanti agarsiisu homtuun jiru guyyaa irraas mana sirreessaa Qaallittiitii kan gama viidiyootiin dhaddacha irratti argamte jechuudha. Galatoom Habtaamu. Atillee galatoom Yasliin. Dhaggeeffattootni oduu gabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii galmeen filannoo marsa 6ffaa Itoophiyaaf taasifamu irdeebiin guyyoota muraasaaf dheerate. Finfinnee fi Dirree Dhawaa dabalatee naannolee hundaatti yeroon galmee filattootaa guyyoota 7 akka dheeratu taasifamu boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beeksise. Akka boordiin filannoo jedhutti lammiilee miliyoona 28 caalan agiyoonatti galmaa'uu jira. US State Idaho keessatti baratoon gan 12 manbarnoota keessatti dhukaas banteen baratoota 2 fi hojjettuu manbarumsichaa tokko rasaasan dhooftee madeessu poolisiin beeksise. Dhukaas kanaanii namoonni miidhaman 3 lubbuun oolan jedhan gaa'uni. Baratuun kutaa 6ffaa tuniin maaliif dhukaas kakkabantee hin baramne. Keenyatti mani murtii ugurra mootummaa qaliinsa fi gurgurfoon harreer kaa'ee mootummaan yaadgaa hin kennin jechuun fudhatama hin qabne murteesse. Ministeerri qonnaa guraandhala waggaa dabree lakkoofsi harree xiqqaachuuf yaadda'uu isaatii fi mormii aktivistoota bineensa hordofee daldal kan ugure. Keenyanii barkum 2012 foon harree chaayinaan qabdu fedhii foon harree chaayinaan qabdu guutuu fi daldal foon harree seer biraatti beekamtii akka argatu godhe. Loltooti Soomaaliyaa kapaatii mormitootaan walta'iinsa uuman magaalaa Mogadishuu keessaa ba'aa jiran kun torbaan lama eegii magaalicha keessatti loltoota mootummaatiin waladhanii sodaa deebii waraan waliin uuman waldhabii kan uumame turiinsi filannoo irra. Hafteen caccab rookeetii guddis chaayinaa yoomi deebitii fi eessatti akka buutu addunyaaf yaaddoo ta'e miidiyaaleen akka torbaan kana deebi'uu gabaasaa jiran iddoon itti kufaa jedhanii shakkan New York, Beijing, Lagos fi Sydney. Dhaabbati fayyaa addunyaa WHO'n fudhatama taatamaa yaalii koronaavaayirasii kan dhaabbati chaayinaa Sinopharm jedhamu oomishuu kenne kun tallaalii duraa kan biyyoota lixaatiin alaa biraa WHO'n fudhatama kenniteef chaayinaan biyya keessatti namoota miliyoonaan lakkaa'amu tallaalii kan kenniteef. Waldaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa magaala Finfinnee Adabaayii Masqalaatti sagantaa iftaar kan bulchiinsi magaalichaatiin eeyyamame jedhamee ilaalchisuun xalayaa barreessiteen sirni iftaaraa bakkanaatti geggeeffamuun isaa hordoftoota amantaa wal kabajee wal danda'ee jiraatu jidduutti madookora ta'uu mal jechuun sodaa qaban ibsan. Xalayaa wajiir waliigalaa paatriyakiraa kanaan sagantaa iftaar ammaan dura waggoota hedduu fi istaadiyeem Finfinneetti geggeeffamaa ture eeruun kabaranaa maaliif Adabaayii Masqalaatti geggeeffamu barbaachisuun jedhanii gaafatan. Bakki kun iddoo ummataati akkamiin wal dhabdee uumuu danda'a jettanii yaaddan jennee waldaa Kiristaana Ortodoksii Itoophiyaa keessaa namitti gaafatamummaa qabdu keessaa dubbifne. Kun gaaffii bu'uuraati. Silaa gaaffii kana qaamolee anarra jiraniif otoo dhiyeessitee gaarii ture. Amantaaleen hundi wal kabajanii walii galanii wajjin jiraatu. Haga yeroo dhiyootti iddoo sanatti qaamni tokko yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamaa ture. Ammas itti fayyadamaa jira. Qaamni biraas akkasumatti iddoo biraa qaba. Kanaafuu inni tokko iddoo isa kaanii saammachuu irra bakka ofii isaatti otoo kabajee filatama kan jedhu yaada keessa kan galchedha. Iddooleen hundi bakka waaqni akka itti tajaajilamnuuf nuu kennedha. Haa ta'uti akkuma amantaa keenyaan bakki itti tajaajilamaa turre jira. Iddoo kanarraa inni sun wayya kan jedhu osoo hin taane bakka kamittuu waaqni nu dhaga'a. Erga xalayaan kun baay'een booda deebii ka kenne biiroon dhimma bulchiinsaa fi nageenya magaala Finfinnee adabaabaayeen kun eebbifamuu isaatiin dura tajaajila biraatiif akka hin oolle eeruun kanneen gaafatan iddoo biraatti sagantaa isaanii geggeeffachuu danda'an jedhee barreesse. Siidaan yaadannoo goota Oromoo Jeneraal Waaqoo guutuu ijaaramuu fi hojiin eegalamu BBC'n man qopheessaa magaala Roobee irraa odeeffate. Hojii gaggeessaan man qopheessaa magaala Roobee obbo Hassan Mohamed Hassan siidaan Jeneraal Waaqoo guutuu bajet mootummaan ramade birrii miliyoona 21 hojjetamuuf karoorfamee kontiraaktaa hojjetu waliin waliigalteen mallatteeffamuu hima. Ebla irratti waliigaltee mallatteessinee ebla jalqabarratti ji'a kana jechuudha. Guyyaa waliigaltee mallatteessinee irraa hanga amajjii dhufuuf
hanga amajjii waggaa jaanu jechuudha. Jidduu kanatti mallatteessine pirojektiin hiwijiidha. Meetirii 14 ol guddatu. Miliyoona 21 siidaadhaan alatti ka jiru sagantaa UIDPtiin qabama. Marfata waaqoo guutuu jedhama. Pirojektii UIDPtiin hin eeyyamu waan ta'eef isa addatti qabanne inni addatti daalbaasii bahee gaazexaa gubbaa jira siidichi gubbaarra gataa'u. Bu'uurri isaa guutuun hanga gubbaa san ga'utti jechuudha. Hanga bakka inni irra taa'utti hin ga'utti ka jiru ammoo beeziin isaa miliyoona 21 kana fakkaata. Pirojektiin miliyoona 1 oliitu magaalaa kana keessa hin jiru. Pirojektoonni waggaa dabre biiliyoona 3 ga'uun masti dhagaa bu'uuraa kaa'ame hundinuu olmasti xumurarra jira. Paasantii 98 gidduu. Nooti waan hojjechuu dandeenyu karoorfannaa waan karoorfannee immoo hin hojjennu. Haa ta'u malee ijoollee 49 Jeneraal Waaqoo guutuu horatan keessaa ilmi hangafka ta'an obbo Haasan Waaqoo siidaan maqaa abbaa isaatiin ijaaramuu jiru odeeffannoo hin qabne BBC'tti himan. Siidaa kana oduu ammaa kana deemtu ololan jirre deemu jira. Wanni ijaaramuu jiru ammaa kana jammaranii ijaarra jedhanii jirtu wanni kun waan ture gaafa abbaa duulatti asuma ijaarra qofa jedhan malee wanni ijaaramee gammaatitti tokkollee hin jirtu. Addabaabaayii isumaan qabamee akkasitti dhaabata gammaatitti hin ijaarame. Gidduu kana keessa miidiyaalee hawaasaa irratti namoonni miliyoona 20 oltu qabamee fi ijaaramuun jalqabamuu fi jedhaniitu kaasanii akka ilma isaaniitti maal quba qabdu maatiin keessan maal quba qaba? Waan kana yoo mootummaan akkasi qopheessillee homaa irraa waan qabnu ammoo haga karaa deemnu hin agarraa aadaaf turismiillee waliin jirraa silaa warri ijaaru. Waan kana qopheessu warra kana wanni ijaarame ammaa kan ijaarra jedhanii nu dhaqqabillee hin jirtu. Wanta giddeen ammoo nu quba qabnumaan aanaa madda walaabuu keessatti daddacha gootaa lafa jedhaniin bakka san katamaa goonaa maqaa jinnaar waaqotiin muggaafatanii dhagaa bu'uuraa hin kenna jedhanii amma dhagaa bu'uuraa san eeguu jiru. Akka guyyaa san achi kaayanne siidaan kaayamee hin ijaarra jedhan malee wanni ijaaramee jirtu siidaa guyyaa duraa kaayan abbaa duulatiif juneetti kaaye dharraa miti. Mee murii keessan keessatti Jeneraal Waaqoo argitaniittu waan namni kaan hin beekne waa'ee isaanii maal beektanii waan akka abbaatti egaa ilmi abbaa isaa waan danuudhaan yaadata. Akkamitti yaadattu Jeneraal Waaqoo? Nuyi xiqqoo qawwee nutti kennee tokko si jedhaa yoo nu rifannu nutuma. Akka nu rifanne yoo qawween sun kuuf jettuu ati rifatte situma. Wannan guddoo irraa yaadadhu maal ta'etan akka lakkoofsa Awurooppaatitti 1973 jechuun jedhe tokko na jabsiisi. Maal jedhaa abboon akka waa barannu feenaa mana tamaarii jallee barannaa jennee soomalee jirra. Isin hin barattanii jedhe isin ilmaantii ata qawwee dhooftanii. Ilmaan kursii naa qabattu. Gudeeda kormaa keessaa baatee gudeeda haadhaan seenne jedhe. Maal ganaa dhalattee barattii jedhe alaan dhuftu. Garbummaa iddaan buqqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifnaa jedhan. Kaayyoon isaanii galma gaheeraa jettanii yaaddu? Kaayyoon isaanii an galma gahe jedhee yaada. Maaliif ati jettee asiin dura qabsoon inni keessa bahee Mahamad Gadaa obboleessa Mahamad Gadaa kaalluu obboleessa abbooti. Obboleessi Narawaa qote waliin dalatti. Kun ka luugoti kun ka guutuuti. Luugolleen ka usuuti guutuulleen ka usuuti. Jedhu kun labiin obbolowwati. Qubee Mahamad Gadaan itti kenne. Gurbaa duraan waan irratti Oromoo waa fiddu seene amma xiyyaan katteetii hoo jedhee qubee inni kennee faga maatiitti jirti. Mahamad Gadaa goobbatti waggaa 25 hidhamee duubun midinaan limmee waraananii du'e. Zamanaa Isillaasee hin lole. Dargii hin lole. Wayyaanee keessa lole. Galma geetti. Amma wanni jira Oromoodha. Saba dhibaatii miti. Laafaa ta'e moo jabaa ta'e moo ka jiru amma Oromoodha. Ilmaan inni kaleessa jedhe sani gabrummaa iddaan buqqifnaa dadhabnu ilma itti guddifne inni jedhan ilmaan san itti guddatee qabate. Ijoollee Jeneraal Waaqoo guutuu 49 keessaa namni lubbuun jiru 32 ta'uu him obbo Haasan Waaqoo, obbo Muhammed Haasanii fi obbo Haasan Waaqoo ka dubbise waayil kennaa hirphaa gammachuu. Dhageeffatooteen sagantaan irraa aganumaa nu eegatanii dhageeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasii galgal kanaa allaatti beelaaf martu beelaan gulmar. Hiikaan isa isaan biraatti maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Elias Mulugeeta gam teknikaatiin Oskaar Bunga ka isaniif dhiyeessan Asli Galgalooti ag torbaan dhufuu saatti akkana nagaa waaqa kees bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.